السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تكينا جرى جرتو الحمد لله جرى أرأى إما حالا من هداتي في قسم سوروني شكي كيس جرى الهدوان جرانيف حالا سنرى وانتو تتكتك إسن اتهمو في إنا وروني غافي هدونا غافة تاني اللي نجراني غافي ساني اللي أسمى كيس الترغشو دنديتنا غدنديتو قراجو دا توقف أنا ما هدوتي غافي تأينا ما هدوس غافتاني نس كان غافتا جرتاني نافي أقامك أبامتي كجدو في إيه أقامك أبامي أنا بكتك أبامي القسيم تك أبامي حال نمان هدان وما كيس جركوني فندق أيوكين موني بكا شركة أكوا شركة ويكيس جرا ورا سيران وفي جودا كنافو نوتي بس ما قونا كفيلة وان كم نودور سيران وان وفنبي كفيل سنوتي بيجناني بكا كان نفيدني وري كفيلة بجلا بدي بكا كان نفا ورا جراتا إيه هم بيكو قرون نموني توكو بكا كان نفاني جراني sun akkasi amantanis amanu baatanis qabame dirqama mana darara san keessa dhaqee achitti na argu yoo barbaadani sun hojii rabbiitti carraadha isiniif galee maaliif saayiboota hedduullee ni qaba warra kara seeraatiin dhufanii mana hidha darara san keessa seenanis ni jirani san immoo ana rabbi achi nangeessine ijoollee Itoophiyaallee hedduutu jira kun immoo sharikaa waan ta'eef abbaan sharikaa kana mootummaa waliigalee dalaga kanaafuu ofira tursuu isuu hin barbaadu rakkoo keenya hunda dafee innummaan nuuf fixee mootummaa wajjin waan waliigalanii dalaganiif gara biyyaa nu galchuutti jiranii jechuudha kabiraan mooni warri gaafii warra xalaba jalaa baddan jettani wallahi sirkee sabeeko baadhus namni tokko bakka kana hin dhufa akka carraa ta'ee namni tokko bakka kana hin dhufa ta'ee warri xalabaa bichaa jechuudha warroonni hojii qabamne ijoolleen baharaan dhufanii jiranii isaan garuu yooma sanachitti alqasimitti basmaa goonee jennaan achumatti nurraa hambisan warra xalabaa bishaaniin dhufe jechuudha seeraan ala waan ta'eef kenna kun immoo seera waan ta'eef seerumaan dhuma na osoo sagalee nu ta'a jennellee sagalee nu ta'uu hin danda'amu maaliif seera waan ta'eef jechuudha kanaafuu haalli an amma irra jiru kanuma gabaabumatti wanni an isinii ibsuu danda'u hin jiru kabiraammooni kissi warri qabdan yoo bakka kana dhuftan kissi qabdan san namuma as keessa warruma as keessa dalagutu isinirraa fixa nama fakkeenyaaf kafiilli kiyya akka biyya kana fiqaada kiyya malee hin baane jedhee narra kaayee ture sanimmoo alhamdulillah sunillee narraa ka'ee jira hundnu sirreeffamee jira yoo guddate torbaan tokko bichaadha san booda hin barartan nuun jedhanii jiran jechuudha haalli jiru isa kana warri ala jirtanillee yani gizee hunda jijjiiruu ni danda'ani garuu san hin beeku warri seeraan dhuftan darara akkasii hin qabdan jedheetini yaada warra seeraan hin dhufne kana xiqqoo ulfaataa isaaniifillee rabbi haalaafisu wanti jiru isa kana gaafii isin hedduu na gaafattan kana namni tokko fakkeenyaaf bakka kana isaan na fidanii lakki bakki kun natti hin tolle jara sanbira na fidaa jechuu hin danda'u walillee seera jala waan jiruuf isaanillee seeraan waan deemaniif bakka isaan na fidasanitti seera isaan jalattoonni isaan naan jedhan gochuu qaba jechuudha kanaaf immoo hin sobdanaa fi akkas taatee hin qabamne maan sobdaa maa ummata oromoo sobdoorri jettaan an ummata oromoo sobaa hin jiru ummata oromoo sobuus hin danda'u hin sobnees tanaa dura jechuudha san akkasitti naa hubadhaa giza dhibbara deebi'anii dubbachuun faayidaa hin qabdu waan ta'eef jechuudha kalaas qabamee immoo mana sharikaa jirra sun immoo seeraan nuuf dhumataa jira inshallah rabbi onu qarqara torbaan tokko booda gara biyyaan ni galtan jedhan san hin beeknu kaleessa ijoollee nama sagaltu nu biraa gali gara Itoophiyaa jechuudha ijoollee seerumaan warri nu dura qabamanii turan namni sagal bahee ijoolleen dhukkubsattullee ni jirti warri sammuu tuqamillee ni jiranii warran poost godhe sanni eessaa fidee poost isaan godha asuma keessatti ijoollee argadhe poost godhe jechuudha intalli arsii poost godhe sun kaleessa bararte amma tajimmaa takkallee ni jirti isulleen dhukkubsattuudha kiniini waraananii gara biyyaa galchan jedhani san ani hin argine kiniina kennanii fi makiina yookiin immoo bishaaniin obaasanii yookiin marfee waraananii akkasitti biyya geettu saa 24 isa kennanii fi gara biyyaa galchanii haalli jiru isuma kana wal sobuun faayidaa hin qabu dirqama ani yoo bakka kana qabaadhus dhabus wanti isaanirraa wannaa jennu hin jiru wanti jiru gabaabumatti isa kana akkasitti nuuf hubadhaa nuti bakka sharikaa jirra kanuma warroonni ala jirtan immooni
rabbi sinha eegu kaani immoo abbaan of eegee hin danda'u wanti kun carraa akka du'aati saawdii keessa jiraachuu jechuun akka guyyaa du'aa hin beekne san jechuudha dhugaa jechuudha. Of eega jedhanii of hin baasanii osoo of eega jettellee wanta guyyaan keerraa si dhufe san jechuudha. Akkuma du'aa akkuma ajalaa fiiddee itti dhaxxa bakka san. Kanaafuu san akkasitti hubadhaa qabamee jira. Warroota ala jiranillee rabbi san haa eegu. Warroota mana hidhaa keessa jiranillee rabbi daddafitti biyya isaanii haa galchu. Haalli jiru isa kana. Gaafii qabdan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Haga danda'e isiniif deebisaa. Haalli jiru isuma kana. Qabamuun kiyya gaafii warra isinitti ta'eef jechuudha. Innaa san akkasitti fudhadhaa. Hiyyaadhinaa yaadni immoo ni wanni jijjiiru hin jiru. Yoo dandeettan sagalee amma ijoollee mana hidhaa jirtu saniin sagalee waan ta'aa jiraniif uummanni ala jiru sagalee waan ta'aa jiruuf miikaa yookiin feestaalii isa irraa guuranii jiranii ijoollee tiktook irratti bilbila fayyadamtu argitanii jirtanii waan isaan jedhanii akka isaan wanta san hin mul'ifneef bilbila nama hedduurraa fuudhanii feestaalii yookiin immoo miikaa isaan uffatan gurraacha sanillee irraa fudhatanii amma balaaxa qullarra ciisu jiran jechuudha ijoolleen mana hidhaa keessa jiranii. Innaa san akkasitti beekaa isaan sagalee isaanii osoo dhokatellee isin haaluma kanaan itti fufa miidiyaan hundi kinoo sagaleedhaan cufamee jira. Nama hedduu bira gaa'ee jira uummata beekamoo bira gaa'ee jira sagalee ta'aa fi wanti isin jechuu barbaadu gabaabumatti isa kana ka hafe immoo laallee adeemsa keessa isinitti himuu dandeenya yoo as turre rabbi nuun tursiisanii garuu hin gartan nuun jiranii isuma kana gabaabumatti jechuudha. Namoonni sammuun tuqamanis ni jiranii